Birhaanuu naggarraa eegalaa kun akkatta manni guutuun mee maal haasa'u nama kattaa'u Birhaanuu naggaa akkattaa'uun tun eessuma seenuudhaaf teenyaa jechuudha. Waa gooytaan nu galfatee jechuudha akkattaa'uun yaa dhiiroo akkuma taanaa jechuudha. Takkanaa'u waadachiin nuun cittee jechuudha bakka seenuu qabnu. Waadachiin nuun cittee nu dukkanooytee jechuudha jechuun akkattaa'uun. Takkalaa'u maadhaa matuma kurfaa gubbaa taa'u kanaa ofirratti irraanfateeti akkattaa mataan gubbarraa qaaree achi kutu jira firratti irraanfatee jira jechuudha. Abiy abdiin qabu nuti hoo carraan keenya maal ta'uudhaaf ta'a jeneeti if keessatti namuu ifiin haasawaadhaa ture. Birhaanuu naggarraa eegalaati ilaala kun akkatta manni guutuun mee maal haasa'u nama kattaa'u Birhaanuu naggaa akkattaa'uun tun eessuma seenuudhaaf teenyaa jechuudha. Waa gooytaan nu galfatee jechuudha akkattaa'uun yaa dhiiroo akkuma taanaa jechuudha. Takkanaa'u waadachiin nuun cittee jechuudha bakka seenuu qabnu. Waadachiin nuun cittee nu dukkanooytee jechuudha jechuun akkattaa'uun. Takkalaa'u maadhaa matuma kurfaa gubbaa taa'u kanaa ofirratti irraanfateeti akkattaa mataan gubbarraa qaaree achi kutu jira firratti irraanfatee jira jechuudha. Abiy abdiin qabu nuti hoo carraan keenya maal ta'uudhaaf ta'a jeneeti if keessatti namuu ifiin haasawaadhaa ture. Birhaanuu naggarraa eegalaati ilaala kun akkatta manni guutuun mee maal haasa'u nama kattaa'u Birhaanuu naggaa akkattaa'uun tun eessuma seenuudhaaf teenyaa jechuudha. Waa gooytaan nu galfatee jechuudha akkattaa'uun yaa dhiiroo akkuma taanaa jechuudha. Takkanaa'u waadachiin nuun cittee jechuudha bakka seenuu qabnu. Waadachiin nuun cittee nu dukkanooytee jechuudha jechuun akkattaa'uun. Takkalaa'u maadhaa matuma kurfaa gubbaa taa'u kanaa ofirratti irraanfateeti akkattaa mataan gubbarraa qaaree achi kutu jira firratti irraanfatee jira jechuudha. Abiy abdiin qabu nuti hoo carraan keenya maal ta'uudhaaf ta'a jeneeti if keessatti namuu ifiin haasawa.